Egaa waa'ee sharafaa ilaalchisee Turkii liilee, Ijipti paawundii, Riyaala Saa'udii, Dubaay diraam, paawundi sterlingii, Omaan riyaal, Swiss firankii, Baahreyn diinaar, Kaatar riyaal, Kuweet diinaar, Joordaan diinaar, Chaayinaa heewaan, Yuuroo, Awustiraaliyaan doolaar, Kanaadaa doolaar, Ameerikaan doolaar. Warreen kana isinii qabadhee dhufeetiin jira. Yaadaan na caqasaa isiniin jechuun barbaada. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyyaa nagaa fi araarrii jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkasumallee obboloota koo amantaa biraa taatan na hordofaa jirtan nagaan lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuun barbaada. Egaa jechuudha waa'ee sharafaa irratti Agustii 4 guyyaa har'a Agustii 4 jechuudha. Meeqaan akka oolee waliin ilaalla jechuudha. Sharafni baay'ee torban tokko otoo hin guutiin haala ajaa'ibaatiin garmalee gabaa gurraachaa fi baankiitiin hedduu dabaleetiin jira jechuudha. Inni kun immoo biyya keenyarra maal akka buusu, maal akka biyya keenyatti fidaa jiruu fi miskiinota biyya jiraniif illee maal akka inni buusu ani hin beeku jechuudha. Baay'ee nama sodaachisa. Gammachuun qabu kuni jechuudha. Haa ta'uyyuu malee immoo egaa gibbii keessa biddeen caabataan tokko yookiin lama baddeessa jedhan sana gibbii keessa daldalaa warri carraa argattanii gabaa gurraacha ergattan akkasumallee immoo warri carraa dhabdanii baankiitti fayyadamtanis immoo isin daguu akka hin dandeenye namoonni ilaallachuu kaareensii akkasumallee itiyoo bilaak maarkeetii fuula tiwiiterii irra ilaallachuu barbaadan yookiin immoo dandeessan ilaallattan warri immoo isin galchuu hin dandeenye hin beekne immoo dhaggeeffadhaa seeraan isiniin jechuun barbaada. Egaa gabaa gurraachaa fi baankiitiin kananii yeroo hundumaa isinii himu akkasumallee obboloonni mana koof haaraa hadhareef uftan laayik godhaa, sheer sabskiraayib godhaa, gara maatii kootti dabalama. Laayikiin nama kamillee meezoo tokko kan kaffashiisu hin jiru jechuudha. Akkasumallee harki laayikii godheen eebbifama malee hin abaaramu jechuudha. Wal jajjabeessuun keenya immoo aadaa keenyadha. Akkuma saba warra kaanii wal jajjabeessu viyuun jira garuu laayik irratti xiqqoo boodatti haftu jechuudha. Laayik godhaa warri gootan immoo galatooma. Egaa kanatti aansuun jechuudha Ameerikaa doolaararraa yookaan Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 96.30 oolee jira jechuudha. Maaliif yoo jettanii seelingii fi baayingii irratti jechuudha. Unuuni seelingii irratti malee baayingii irratti seelingii irratti nuun ilaallatu jechuudha. Maaliif nuti gurgurra malee hin binna miti jechuudha. Nama amma fakkeenya 96 doolaarri yoo ta'e baayingii irratti 96 yoo ta'e seelingii irratti immoo 98 ta'a jechuudha. Garuu 98 sun nuun ilaallatu maaliif warra bitanii gurguran jechuudha. Amma nuti yoo geessine baankiitti geessinee gurgurra. Warri baankii immoo nurraa bitanii geessanii nama biraatti gurguru jechuudha. Kanaaf warra bu'aa buufatu irraa otoo hin taane kallattii irraati kan nuti ergannu kallattii waan ta'eef jechuun. Kanaaf 96.30 oolee jira. Gabaa gurraachaan immoo 130.38 oolee jira. Garuu daldaalonni immoo jechuudha amananii nurraa fuudhaa hin jiran jechuudha. Amananii 130.38 amananii nurraa fuudhaa hin jiranii jechuudha. Isaan maalumatti jiru akkuma gabaan dura itti jirutti indoom 113 faa jechaa jiru jechuudha. Dhugaa rabbi gaafadheera jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa baankii 62.98 oolee jira. Inni itti aanu gara gabaa gurraachaatiin 93.93 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaan doolaariidha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa baankii 56.30 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaan immoo 84.80 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa baankii 104.38 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 142.22 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaaniidha. Chaayinaa heewaaniin tokko karaa baankii 11.89 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa 18.21 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa baankii 106.44 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaa
183.82 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko karaa baankii 298.84 oolee jira. Inni karaa gabaa gurraacha 427.37 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaaliyaa. Kaatar Riyaalli tokko karaa baankii 23.90 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 35.92 oolee jira. Inni itti aanu Bahreen diinaariidha. Bahreen diinaarri tokko karaa baankii 184.40 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 346.0 yookiin duwwaa irra oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiss Frankidha. Swiss Frankiin tokko karaa baankii 106.16 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 151.90 oolee jira. Inni itti aanu Omaan Riyaalli tokko karaa baankii 196.50 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 368.68 oolee jira. Inni itti aanu Paawundi Sterlingiidha. Paawundi Sterlingiin tokko karaa baankii 118.38 oolee jira. Karaa inni itti aanu Dubaay Diraamiidha. Dubaay Diraamni tokko karaa baankii 23.72 oolee jira. Karaa gabaa gurraacha 35.5 oolee jira jechuudha. Garuu akka isin gaafataa jirtanitti 35 ammallee daldalaan isinii ergaa hin jiru jechuudha. Haalli gabaan irra jiru garuu 35 jira. Daldaalonni immoo gadi butanii birrii 2 yookiin immoo diraama 2 yookiin diraama 3 gadi buusaniitu isinirraa bitu waan ta'eef isiniif hin ergan 35 jechuudha. Namoonni baay'ee maaliif gadi qannasaanuu isaanuu akkas jedhanii anarra gaafadhee ana har'allee akkasitti ergee kan jettantu jira. Daldaalonni isinirraa bitu jechuudha. Isinirraa bitanii bu'aa buufatanii geessanii gurguruu jechuudha. Kanaaf gadi hir'ata malee akka gabaan jirutti 35.5 jira. Akkasumallee Saudii Riyaaliidha jechuudha. Saudii Riyaalli tokko karaa baankii 23.23 oolee jira. Karaa gabaa gurraachaatiin akka gabaa irra jirutti 34.73 jira. Garuu akka daldaalaan isinii ergaa jirutti immoo jechuudha. 30 akka baay'ina birrii keessanii isiniin jechaa jiru. Namoonni birriin keessan baay'ee ta'ee 31.50 isiniin jechaa jiru. Yeroo isiniin jedhu tokko isheetu 31.50 otoo hin taane fakkeenya birriin keessan 5,000 ol yoo ta'e mee 5,000 yoo ta'e 5,000 baay'isuu 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 31.50 jettaniitu argattu jechuudha. Namoonni birriin keessan xiqqoo ta'e immoo 32 jechaa jiru jechuudha. 32 yeroo isin jedhu riyaala tokkittiitu 32 otoo hin taane riyaala tokko 32 firtu jechuudha. Fakkeenyaaf mee birriin keessan 2,000 yoo ta'e 2,000 baay'isuu 1,000 hiruu 32 jettanii kaalkuleetara jala galtanii argattu jechuudha. Inni itti aanu Turkii liireedha. Turkii liireen tokko 99 oolee jira karaa baankii. Karaa gabaa gurraacha 3.93 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundii. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa baankii 1.89 oolee. Karaa gabaa gurraacha 2.68 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota kiyya warreen viidiyoon kiyya isinitti tole like share subscribe godha. Akkasumallee gaaffii qabdan yaada qabdan komentii jalatti barreeffadha. Yoon danda'e viidiyoo isaa hojjedheen isiniin deebisa. Yeroon dadhabu immoo tokko tokkoon komentii jalatti illee isiniif nan deebisa jechuudha. Baay'ee keessanillee isinii deebisaatiin jira. Gaaffii qabdan yaada qeeqa qabdan haala ammaa itti deemamoo bilaak maarketii qofaan isinii deemamoo akkasumallee baankii fi bilaak maarketiidhaan akka isinii deemullee komentii jalatti barreeffadha isiniin jechuun barbaada. Egaa viidiyoon kiyya immoo akka baay'ee isinitti tolu abdiin qaba. Maaliif mee immoo warreen afaan biraa hojjetan jala yoo galtanii dhaggeeffatan jechuudha.
dhibbi tokko hamma kana ta'ee hammi kuni hamma kana ta'ee yeroo ani gilbidna ja'a jechuu mataa godha dhukkuba dhugaa waaqaan siniin ja'a seeliingina gana baayingina gana jiru tokkuma kallattiin isinitti mu'isanii dhibba tokko meeqaaf hiraa dhibba tokko meeqaaf hiraa abbaan isaa birrii itti qabuun baay'ifata jechuudha. Kanaaf yeroo itti yaade akka itti yaadetti isinii gala sirriitti viidiyoon kiyya yaadni kiyya je'eetiin na yaada garuu mee isin immoo yaada keessan koomentii jalatti maal akka jettanii nan ilaala jechuudha. Yoo baankii qofa nu hojjettan jettan baankii bilaak maarketii yoo ta'e bilaak maarketii isiniin jedha. Chaawu nagaa.